كلمان jalqabna afaanuma keenyaan katabne dubbifna afaanuma keenyaan katabne dubbifna abaa jennee kana kalumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabne dubbifna baracha barsiifna qubeedhaan jalqabna واللي هباتو كتبنا دبفنا واللي دكنا إجا قلبي دومسا بنوت في لنا إساجير إبسا آبا جنكانا كلمان جلقبنا أفانو مكينيان كتبنا دبفنا أفانو مكينيان كتبنا دبفنا آبا جنكانا كلمان jalqabna afaanuma keenyaan katabne dubbifna qonna babal'isa warshaa jajjabeessa waan jireenyaaf tolaa hunda argamsiisa hundi haa baratu daddafne karaana isaan waliif himne walirraa baranna aaba jennekana kalumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabne dubbifna afaanuma keenyaan katabne dubbifna abaa jennekana kalumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabne dubbifna guddan keenyas gaafas ifatti baana afaanuma keenyaan ijoolles barsiifanna ayyoo atis kaa'ii addeedhaas dammaqsi abboo atis kaa'ii obboodhas bobbaasi abaa jennee kana kalumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabne dubbifna afaanuma keenyaan katabne dubbifna abaa jennekana kalumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabne dubbifna martinuuni barraa qubee haa kukkullu wallalli rorroodhaa haa irraa baanu hallu ayyoo atis kaa'ii addeedhaas dammaqsi abboo atis kaa'ii obbolos bobbaasi abaa jennekana kalumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabne dubbifna afaanuma keenyaan katabne dubbifna abaa jennekana kalumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabne dubbifna jennekana kalumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabne dubbifna afaanuma keenyaan katabne dubbifna abaa jennekana kalumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabne dubbifna yaada walii hiruun beekumsa bal'isa aadaaf boodaa durii kan ammaatis ibsa qonna babal'isa warshaa jajjabeessa waan jireenyaaf tola hunda argamsiisa abaa jennekana kalumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabne dubbifna afaanuma keenyaan
كتبنا دبنا أبا جنة كنا كانوا من جتنا فانو كنيا كتبنا دبنا ijoollee afaan barsiisuun salphaamiti maalirraa ka'a haadharraayi ka'a ammas deebisee haadha harma hoosistuu jalqabdee ijoollee isheetti waan dabarsitutu jira urursaa waan ergaa dabarsitutu jira mammaaksaan kan dabarsitutu jira tokko meeqa tokkeen tokkittuma jettee akkaataa herregaa akkaataa isheen itti dabarsitutu jira haadholiin qooda guddaa qabdi ilmoo ishee irratti akka naannoo keessa jirtanii waamicha keenya kabajanii dhufuu keessatti isin galateeffanna dhuguma warra baay'ee isin galateeffanna galatooma kanatti aansee waa'ee yaada kaka'umsaa afaan kana barsiisuu ilaalchisee haga ammaatti maaltu akka hojjetamaa ture gabaabsee ibsa akkuma beekamu hawaasa tokko keessatti hawaasni guddate yeroo jedhamu hawaasa sana keessa namoonni yaada gaggaarii hawaasa sanaaf ta'u qabatanii yoo ka'anii hirmaannaa uummataa irratti dabalee guddinni argamaa jechuudha yookiin immoo jijjiiramni hawaasa sana keessatti dhufaa jechuudha akka kanaatiin dubartoonni Oromoo yeroo jalqaba ijaaramanii dubartoonni Oromoo naannoo DC jiraatan yeroo ijaaramanii sagantaa keenya keessaa inni tokko ijoollee keenya aadaa keenya afaan keenya barsiisuu jedhudha. Agarsiisnu foormii tokko isinitti hirree turre foormii sana nuu guuttanii deebistanii namoota piroojeektii kanarratti beekumsaan dandeettiidhaan yeroo isaa kennanii nuu qopheessuu danda'an maqaa nuu kennaa illee noomneetii nuu godheera namni tokko irraa sassaabnee deebisneeti koree ijaarre afaan kana sirriitti qophaa'ee hundee qabeessa ta'ee uummata keenya ijoollee keenya barsiisuu akka danda'uuf koree kana ijaarre koreen kun guutummaatti gaafa eebila yookiin Eepiriil 27 jalqabee walgahii guddaa 6 godhateera koreen inni guddaan akka jirutti isarratti immoo koreen kaarikulamii qopheessan immoo torbaaniin dadhabnetu hin jedhin irratti hojjechaa turaniiru Eepiriil Meetii jalqabanii jechuudha akka kanaatti koreen kun warri koree kana keessatti hojjechaa turanii eenyufaa akka ta'an koree kana isin barsiisa jechuudha koree kana akkasitti ijaarreega naannoo DC naannoo kana Oromoota jiran keessaa jaarmiyoota Oromoo jiran keessaa bakka bu'oota fudhannee hawaasa Oromoo dargaggootarraa dubartootarraa nama lama bakka bu'oota jaarmiyoota kanaa goonee beekumsaan warra kanarratti ekspertii ta'anii hojjechuu danda'an fudhannee dura community keessaa koree kana keessatti warri hojjechaa jirani Dr. Dastaa Yabaasaa fi obbo Garramoo Beenyaati beektu jedhee yaada harkatti naarubtaa isaanii dubartoota keessaa Aadde Zannabach Salganii fi anadha dargaggoota keessaa obbo Abbuu Gaddoo fi obbo Boonaa Raggaasaati Boonaa abbuun duraa hojii ta'eeti karaa biraa immoo ekspertoota jechuun barnoota irratti muuxannoos barumsa gahaas warra qaban jennee as keessaa maqaa nuu kennitaniitu sinis isarraa kaanee kaarikulamii warra qopheessan nama 3 qabna isaan obbo Bayyanaa
Magarsaa qaroomina barnoota Masters of Education biyya kanatti qabu. Haga amoggaa dheeraaf immoo DC keessatti barsiisaa jiru. Kanaaf muuxannoon isaan qaban baay'ee riichiidha barnoota irratti. Karaa barnootaanis qorannoo baay'ee godhaniiru. Karaa experience muuxannoo hojiitiinis gahaadha. Isaanidha. Obbo Dirribaa Hordofaa barsiisaa turan biyya high school barsiisaa turan. Biraaniin jenna obbo Dirribaa hin jenna. Biraaniin jenna obbo Dirribaa hin jenna. Biyyatti barsiisaa turan. High school barsiisaa turani. Ammas immoo ijoollee barsiisuuf fedha qabu. Fedha isaanii irraa kaanee obbo Dirribaan koree kana keessatti hirmaachaa jiru. Obbo Fiqaaduu Magarsaa IT teknooloojiitiin waan isaan qopheessan kana akkaataatti ijoolleetti dhiyaatu gochuudhaaf beekumsa gahaa waan qabaniif keessumaa amma ayyaantuu irratti isaan hojjetan madda walaabuu boordiidha. Muuxannoon kun hundumtu baay'ee waan nu gargaarudha. Obbo Fiqaaduu Magarsaan beeksisa. Isaan kun egaa dadhabne nuffinetu hin jedhi meetii jalqabanii torbaan dilbata waan kana irratti hojjechaa jiru. Hojii cimaadha hojjechaa jiru. Dhugaa baay'ee nu galateeffadhaa jira kana. Hundeen barnoota ijoollee keenyaa isaan qopheessanidha jechuudha. Akkasuma egaa hawaasa keessaa immoo prominent elders warra jaarsolii bakka adda addaa hawaasa bakka bu'u jennee yaadne itti makneerraa obbo Muhammad Abbaa Biyyaa har'a as argamu turanii naa bilbilanii cidha firaatutu jira isaantu jaarsadha cidha sanarratti garuu ciini sun booruu dhadhee yaadeen ture kun har'a tahee kanaaf dhufuu hin dandeenye ifa manaa godha jedhaniiru obbo Muhammad Abbaa Biyyaatiin beektu. Obbo Jeeluun yeroodhaaf walgahii irratti hirmaachuu hin danda'u nu jedhanii nutti himaniiru. Walgahii irratti nu hin argamne. Obbo Daani'el Ayyaanaa har'a bakka hojii isaaniitii walgahii hafuu hin dandeenye jira. Kanaaf dhufuu hin dandeenye dhiifama dheeraa obbo Daani'elis keessa jira jechuudha. Jarri kun sadan keessa jira. Haga dandeenyetti hawaasni ofiisaa keessatti uf argee barnoonni kun akka fiixaan bahuuf hansaa godhatee akka irratti hirmaatuufidha. Kana goone. Kanaaf miseensonni koree kun ciminaan humna jabinaan irratti hojjechaa jiru. Kanatti aansee gara isaaniittiin sin dabarsaa waan nu dhiyeessan haga ammaatti kan hojjetan waan nu dhiyeessan kanatti ajandaa irratti akkuma argitanii obbo Bayyanaan nu dhiyeessu obbo Fiqaaduun nu dhiyeessu achi immoo obbo Bayyanaa achi immoo obbo Dirribaa nu dhiyeessu isaaniin dhaggeeffannaa gaggabaabsanii nu dhiyeessu yeroo akka galaa dhumeera. Isa booda diskashinii qabnaa yaada keessan fudhannaa jechuudha. Dubbachuudhaaf qophaa'e dhugaa dubbachuudhaaf hundumaa jiru dubbattee fitti ammaani kanan qabu hin beeku. Irratti xinnaati jechuudha. Maaliif jara kana maqaa dhoofte adde dinqeeni dhugumaa akkasitti dhiyeessitan ture ani anan itti dabalu baay'ee xinnoota. Tokkoof jarri kun immoo akkuma adde dinqeen jettee professionals. Wanna baay'een bara jara kana wajjin hojjechuudhaaf iyyuu dhugaa dubbachuudhaaf an privileged hin jedhu. Ijoollee waan isaan ta'an wanna ijoolleen barbaaddu ani hin beekne dhugaa mucaan qabaa. Waan ishiin barbaaddu iyyuu isaan irraan bara mucaa kiyya deebi'eetu. Jarri kun akkasitti warra dandeettii guddaa qabanii isaan wajjinan hojjedhee amma kaafina hojii baay'eedha akkuma adde dinqeen jettee torbaniin sanbata wal geenyetoo hojjanne akkasitti hojjetaa jira. Amma waa'ee jara kana akkuma jenne who we are kan jedhu kana egaa akkuma jenne Bayyanaadha. Bayyanaan is professional teacher sirriitti beeka waa'ee ijoollee sirriitti beeka
qubee.org kan jedhu tokko immoo 1994 irraa jalqabeetu waa'ee qubeedha irratti hojjetaa ture. Kana malee immoo Bayyanaan wajjin for about 3 years now. Ani karaa computer database nan qopheessaa, inni immoo knowledge isaa fidaa. Akkasitti wajjin hojjenna jenneetoo baay'ee hojjetaa ture. Innaa akkanumatti wal geenyeetoo oduu hojjennu ture amma chaansiin kun dhufee Bayyanaan akkanatti hojjetaa ture. Afaan irratti, afaan Oromoo irratti hinoos. Ijoollee immoo beeku barsiisaa qofaa miti immoo amma anan hubadhe sirrii ijoollee beekuu qaba. Clientiin keenya ijoolleetti gurguranna warra irraatti kiimatu wannoo qaba. We are going to sell to our customers children. Isaan satisfy godhu baanne customeriin hin qabnu jechuudha. Innaa kana amma jarri kun argitanii ani irratti qophaa'an ijoollee maaltu gammachiisaa? Akkamitti barsiifna, karaa kam barsiifna, maalitti himna, ijoollee adda addaa immoo eejii ishiitti. Ijoollee waggaa 2-3 irraa kaatee akkatti ijoollee qaban beeku jarri kun. Dirribaan akkuma addeediin keenyas duratti jettee jabina guddaa nama qabdu. Baay'ee. Ammayyuu faayinaalii kan dubbatu hoomworkii isinii akka kennuuf. Akkasii. Inni dandeettii qaba, wanna stressii godhu qaba. Barmootaan kanumarratti yeroo isaa fixatee amma ijoollee isaa barsiisuudhaan immoo experience qaba. Guddaa qaba kana irratti. Innaa jara akkanaati jarri kun kan wannoo jedhu. Amma deemneetu objektiiviin keenya maali yoo jedhu. Objektiiviin kun maali? Wanni kun maaliif kaane yeroo kanatti maaliif tanaan duraan ka'e kan jedhu hin jedhata. Nutti hin tolle amma kaane. Amma objektiiviin keenya hoo ijoolleenii fi warri wal hubachuu danda'u tokko kan. Ijoolleen biyya kanaa ijoollee tuyyuu humna guddaa qaba warra. Innaa ijoollee san akkamitti warri fi ijoollee walii galanii hojjechuu danda'u. Good citizen kan jedhu san uumuudhaaf kuni kan qophaa'e. Innaa akkanatti diizaayinii ta'e jechuu ta'e. Warri fi ijoolleen benefitiin isaa ijoollee qofaadhaaf himatu warraafis. Ijoollee ofii ajajachuu danda'uun easy moti biyya kanatti. Warri ijoollee qabdan hin beeku. Akkuma kiyya. Innaa ijoollee warri fi ijoolleen fuuldura isaanii immoo wanna barataniyyuu ijoolleetti himanii gorfatanii achiin gaachuun laafamu. Kanaaf akkanitti diizaayinii ta'e eejiidhaan jennu. Kanarratti eemin isaa ijoolleedhaaf warri wal hubachuu danda'u. Ijoolleen biyya yoo deemte immoo itti wannoo jettee ta'u argitanii akka rakkoon qaban. Amma micaakiyya dhiyoo kana biyya deemnee ture dhiyoodhaan jedhaman waggaa 2-3 shaggaroodhaan ni beektu. Afaan Amaaraatti namni dubbatu. Frustrated taatee turte. I wanted to go home. America da biyyi ishee qaba. Wanted to go home. Garuu baadiyyaa moodhan. Baadiyyaa bakkee afaan Oromoo masee hin jirre tokkoyyuu. She was so comfortable. Ijoollee wajjiniin argitee saree maalis hundumaa gangalchitee kootu deemii taa'i. Ana sitti nu diddu sana achitti dhimma itti ba'utti kaata. Chaansiin hin jiru kaata. Nutti amma afaan Ingilizii dubbattee nu afaan Oromootiin itti dubbanne. Nu diddi argitanii garuu achitti ijoolleen immoo dhagaan. Innaa bu'aa guddaatu argame jechuun danda'a argitanii. Amma deebi'een deemaa jira. Innaa kanatu iyyuu ture jechuudha. Kanaaf parpaziin isaa kana qabatee deema wanni kun. Innaa biyyatti ijoollee ofii hundee ofii barsiisuu eessaa dhuftanii kan jedhu amma asitti warra Afrikaan Ameerikaanii argitanii moti akkatti hundee isaanii barbaadan. Innaa achi akka hin dhanne ijoolleen keenya akka ammuma beekan akka ta'uuf jechuudha tokko kan dhalate. Lammaffaa kanatti aanee ta'ummoo piroojeektiin kun akkamitti orgaanaayizidii ta'ee kan jedhutu iyyuu jira. Oh, by the way.
maal barsiifna kan jedhu sanirraa calqaba. Dhugaa jechuudha wanna lama barsiisa. Wanna lama barsiisa nan jedhu tokko afaan Oromoo barsiisa. Lammaffaa immoo qubee barsiisa. Ana lama ni jedhu. Qubee dubbisuu fi katabuu akka baratu. Inna eenyu barsiifna Oromoon kun eenyudhaa fi eenyu kana xinnoo Fakkaadaan dubbateera waa'ee kananii ijoollee barsiisa. Ijoollee alatti dhalate. Innaa irratti xiyyeeffannee ijoollee alatti dhalatte barsiisu diaasporaa kennama. Maaliif yan jedhu dubbatameera namni baay'ees dubbateera yeroo baay'eedhaa ijoollee alatti dhalatte faranjii taateetti gurraachi nurraa fudhate malee jiini duwwaadha nurraa fudhate inni fakkaata malee akka isaan itti yaadanii sammuun isaan itti yaadanii akka faranjii biyya kanaaf amma ijoollee kana afaan isaanii barsiisuu qabna. Afaan immoo barsiisuun akka social aspect duwwaa waliin ta'anii cognitive capacity isaanii akka isaan itti yaadan yaada ijoollee kana baay'ee wannoo godha wayyeessa. Kuni UNICEF-dhaan appoonnoo ta'eera mirkaneeffameera. United Nations Children and Education Fund. Mali namni afaan haadha fi abbaa sirriitti beeku afaan kaanis baruudhaaf baay'ee gargaara. Barnoota biraas argachuudhaaf baay'ee gargaara. Pedagogically immoo ijoolleen afaan baay'ee beektu cognitively advanced jedha. Maaliif nerve the nerve connectivity hin dabala. Nerve connectivity sun ugaa dabalu fakkeenyaaf akka faranjiittis yaadu akka Oromoottis yaadu afaan biraas beeknan akka afaan sanittis yaadu. So maal jechaadha kuni wave of the nerve system when the connectivity is one develop inni immoo advance isaan godha kan jedhu dubbisee garuu area kijaamiti garuu dubbisee reekkiyaa እና advantage qaba kunis jedhee isuma jecha underline godha kan inni dubbachuu barbaadu. Okay, amma barmoonni kun yan qophaa'ee ijoolleedhaafi ijoollee keessattuu ijoollee alatti dhalattee fi Inna namni kuno namni gurguddaano kanarraa benefit godhuu danda'a barachuu danda'a maal irraa argachuu danda'a jedhu gaaffii yeroo baay'ee ta'a. Deebiin keenya ni danda'a. Akkamitti danda'a warri afaan Oromoo beekani qubee baranii dubbisuu danda'a. So afaan Oromoo barsiisnu because they know it already. Isaan barsiisuu warra afaan hin beekne barsiisuu hin dandeenya. Warra afaan beekan qubee barsiisnee akka itti dubbatanii akka itti dubbisanii akka itti kataban barsiisnaa jechaadha. Warra afaan hin beekne immoo afaan barsiisa. So necessarily adultii duwwaa waliin ta'anii warra gurguddaa duwwaa waliin ta'anii ijoollee duwwaa waliin ta'anii warra gurguddaas barsiisuu hin dandeenya jechuudha. So kuni nama levelidha gadi jechuun nama fakkeenyaaf nama afaan hin beekne deficient ta'e isa achi kaasnee afaan dandeechisisnee erga afaan dandeechisisnee immoo ol kaasnee afaan sanii qubee barsiisnee jechuudha. Garuu namni already beeku at least halfway or partial karaa sana deeme iddoo inni isaa mijaa'utti galchina. Akka
akkamitti iddoo isaa mijaa'utti galchinaa placement testii godha. Placement test jechuun amma placement test suni levelii namicha sana madaalu barbaanne jechuudha. Then ni contenting keenya yeroo qopheessinu warra daka jiruu fi warra negatiivii jiru afaan oromoon beekne jiru achi warra gubbaatti wanna qopheessinuu fi then place goona jara kana iddoo barbaachisu jechuudha. Kanaafi ijoolleedhaafis warra guddaadhaafis hin ta'a. Jedhu immoo gaaffiniidha. Ijoollee kana akka nu jenna beektan ijoolleen kun riilii faranjiidha. Garaashii sammuu ishee faranjiidha. Kanaafi amma ijoollee kana eenyutu barsiisa? Akkamitti nutu barsiisan fakkeenyaaf biyya dhalatee hin muddate. I can't. You know why? I bore them out to death. Maaliifi akkan ani itti bareetti akkan ani itti wannoo ta'etti ijoollee kana barsiisuun hin danda'amu. Amma nuyi falan jennee irratti hojjechaa jirru ijoollee afaan oromoo beekanii biyya kanaan jiranii ijoollee afaan oromoo beekanii alatti amma kutaa 10 fi isaa olan baran biyya kanatti jechuudha. Biyya kanatti amma kutaa 10 fi isaa olan baran ijoollee baratanii jechuudha. Ijoollee naamusa gaarii qabanii maaliifi agartee warri ijoollee nuti ergu ijoolleen kun akka gaariitti seeftii isaanii waan hunduu eegamee akka baraniif nu ergu so warri dhufan suni naamusa gaarii gaarummaan beekamuu qabu. Innammoo qajeelfama itti kennamu fudhachuu hin qaban ta'uu qaba. Maaliifi kuni communityidha. Community ni wanti tokko akka sirriitti hojjetu akka seera government eegee hojjetu akka value community keenya eegee hojjetu jira wantoota normin jiru normi sanii eeganii hojjechuu han danda'an ta'uu qaba. Isa booda immoo of course ijoollee kana oduu akka barsiisanii gadi lakkisanii dura nuyi isaan barsiisuu qabu. Isaan barsiisnee xinnoo shaakalanii confidence levelin isaanii waggaa gaarii ta'e waggaa jabaate ijoollee kana akka barsiisan galakkisuu hin dandeenye. Garuu confidence levelin isaanii barsiisuudhaaf jechuu kiyya confidence levelin isaanii nan barsiisan lakkisnu gaafa garuu sirbumatanii ijoollee kana akka barsiisanitti ayyama kennaa ta'e jaalladha. Na ambira ulagan tokko barbaadamu hangutamu jiraachudha. Asittan ani liistii ani goone ulagan tokko barbaachisu taa'anii yookaan waldaan dubartootaan barbaadu komiitiin barbaadu yookaan immoo seeraan handi follow up godhuu ni jiru. Diisii gabaabinaan ani defaayii godhu isa ulagatan gochuu qabu. Amma ka isilu ijoolleedhaaf qopheessitanii ijoollee sakkatti barsiisan qonnuu qabdu pilaanii qabdu warra gurguddaa ho'i eenyutu barsiisa an jedhu gaaffii kana gaaffiin ka'a na gaaffii kanaa fi deebiin keenya maali really karaa saniin maal jedhama eebbifamnee jedhama amma ijoollee sanii kontaaktii goone ijoolleen suni akka barsiisan godhuu hin dandeenye warra gurguddaa maaliifi afaan oromoo beeku namni gurguddaan assuming afaan oromoo warra beekan jechuu kiyya warra afaan oromoo beekan kana barsiisuu hin dandeenye biyyattan baratan jedheera yaa biyya alaatti warra of barsiisanis jiru akkuma kiyyaa kana ani biyyatti hin baranne yeroo kiyyan daa'uman warri kophee kun hin jiru. Garu asbam abdi makana of barsis itu material yang pada online mereka sebenarnya war isanis za welcome to it of course ulagawan kamu suni kamu tahu nalifi comply godu kamu wan war bat sundan comply godu
British. Of course, jedhameera fakkaatuun jedheera kun xinnoo irra deebi'uudhaaf carraa fi dandeettii afaan Oromoon of ibsuu uumuudha jedha. Akkamitti goona dandeettii walii fi warra wajjin ijoolleen haasawuu akka danda'an. Kuni baay'ee barbaachisaadha. Maaliif barnoonni kun amma ijoollee hin beeku warri ijoollee barnootanii manatti shaakaluu qabu ijoolleen. Manatti shaakalan malee just mana barnootaa dhaqanii achitti barsiisanii barsiisaa that fine jechuu hin dandeenye. Manatti ijoollee duuba deemnee yeroo isaan xiqqoo turanii fi duuba deemnee giddisiisnee karaa qabsiisuu nurra jira. If you take care of the little things right at the right time, the big things will take care of themselves. So ijoollee dakuma qopheechinu malee guddaa guyyaa wanno guddannaani wanno yakkomonno hin daban resistii godhe garuu dakuma kaasnee wajjin interaktii goonee relationship isanii wanno goonee gabbisnee cooperation jedhanii ijoollee isa wajjin cooperation jedhanii jira wanno godhu qabu. Haadha abbaa fi ijoollee haadha fi ijoollee above all isaan immoo wajjin hojjetan sanii condition sanii uumnee insa kecha interaction isan kechatti akka guddatan godhuudha jechuudha. Okay, exactly. Karaa ambiraa immoo ijoolleen agartee ijoollee gaarii rifarii goon fa'aa itti xiqqoo jechuu kiyya akka wal hawwatan godhuun irra jira. Akkamitti goonaa akka wajjin taphatanii. Maali ijoollee taphachuu qabu. That's a part of cognitive development. Innaa akka taphatanii goonaa. Okay, tapha kana immoo akkamitti oromeessinaa. Calmanneen immoo isa Michael Jackson goon immoo Oromoos qabnaa jedhanii oromeessuu hin dandeenye. Amma nuyi the good thing about Oromo really baay'ee emphasized in ta'u variety qabna. Variety baay'ee qabna. So, you know, before going out, let's try to make use of what we have. And now, games baay'ee qabna. Horii authentically Oromo and games qabna. You know, these kids will be getting excited. Why is I not doing it? Now, we are not bringing those things up. Now, schedule can make a jira when you say nuka. Culture, taba, ada, we are blessed. Garu, isa gadi basne, ijolle kanat agarsisne, ijolle kan excited guru. Gaf excited hani, achi community takna, achi barra, wanno jiran kana ijolleni, wal hawat, wal jalato, community sanis jalato, na kanarra karani ijoollee kana wali wanno akka wala watan godhuu dandeenya. Kana jedhana underlining godha kana jara abe anyway underlining godha maali fi number 6 warri yeroo baay'ee na bilbilu na dubbisu wanno godhu jedhamti inna natim amma torban kanatti for 5 days mucaan kiyya kana godhu qaba kontraata qabnaa jedha inna kontraanni suni kana godhu kan anana require godhu san isa hundaayyuu godhuu qabu ana biratti inna kana goote kanan si godhaa kontraata then and mo isa follow up ngoda isa hojjechuusa hojjennaan namni kenna sabi then he gets his one man kasa credit sargata inna mali warra fi ijoolleen michoomuu qabanan jedhu ijoolleen si cooperating goti warri simmo wanna barbaachisan hin kennuufi so everybody is taking care of his share and trusting build it in the meantime the big picture is achieved and that big picture is the kid is learning and kan ijoollee keenya
Bribe is good. Bribe is not sin. Malifi, we did that actually. Malifi, ijole sirrechuudhaaf. If that is what is teaching them, let's do it for, you know, for a day, for a given time, and then see how they respond. Resulti barbaannan. Resulting suni, if it's a bribing, so be it. Ijole keenya bechuufi. Na malifi achieve godhuu na barbaannu sanii. Handsome do one of our options a branch of let's do it. Let's work for this. Na akasete na nam baye ne Africa na baye kas. And she's na jechu barado. She's really great lady. Na baye cooperative na she. Jechu cooperative good would have ready. Kitabashi Basteti Basaji Stati, not take. But using what we are ready. We are ready. I said that actually one of the Jelasarum Barbat. I got the word. Jelasarum Barbat. Malini told to do one meet. Tiruna Moni by any Kitaban Katabani, Kitaban Katabani, especially dictionary. By a relevant. Needed Kenya, you know, Hundu, one Nakabagul Kurat. Let's buy. Let's buy and use it. Hundu were productive, sellable, useful, and they, you know, Karali Sani Barbanani, we will tell not any Karatori, Karatan Barbane. We need to buy those things if they are useful resources. Told to do one get you have any. Told to where her materials and everything is welcome. She is welcome. Guru nui itemi category kudala makab bafanne itemi category kudala makab sani imma baneti ijolle kana barsisa itemi kuni itemonni fi wanni nation fi category kuni anfilatame Tokofa, Nano Ijolet to an arc. Lamafa, one Ijolin Guya every day and now and then Hojeta. Hambra, one Ijole exciting good. One Ijole busy good. One Ijole Rotox Utachisus, Giramiti. Aqua Bachasa, and Ijole actioni Akaga, some good. Na hambra gamify na wanna kasi kudalama filanneti actually kudan ture boda extendi gone kudalama gone malifi title to kal tilalto category to baye balla so we need to break it into pieces na kudabirra kudalama tigedare na isa yuzi gone te jolle kana parsif na Angelo Karaki Yamika Fitera Beratoma Oromo
jechuudha kan dura dubbachuudha jedhameera. Maaliif kan dura dubbatu waan jedhu doktee biraa deema. Kan dura kan dhumarra dubbatu immoo already waan dubbatanii bira deemaa jechuudha. Daqiiqaan dhufa daqiiqaa 30 ture bayyanaan baay'ee isaatti fayyadamee jira. Daqiiqaa kun wanni har'a asitti walgeenye fi dhimma barnoota afaan Oromoo naannoo kanatti adeemaa jiru kana hubannaa wayii akka hubannaa maaltu ta'aa jira maaliif ta'aa jira eenyutu dhufuuf deema akkamitti godhamuuf deema waan jiru kanarratti gama keenyaan isiniif ibsa kennine kenname kana gama keessanii ammoo waan feeta waan gochuu dandeessa hirmaannaa keessan maal akka ta'e waliin mari'annee murtii tokkorra ga'u murtiirra geenye waliin mari'annee waliin murteessinee akka itti hojiitti hiikamu itti fufnaa jechuudha. Kanaaf qabxii sadii hanqabaa isin ajjisanii afaan Oromoo kuni kan nuti har'a booressilee miti. Ammoo akka keessummaatti biyya kana dhufu afaan biyya kanaallee afaan ofiitiin wal barsiisee biyya kana wajjin walii galee jiraachuu qabate hayyoonni yeroo sana lafa kaa'an garuu sababa adda addaatiin sababa baay'een qoratamee bira hin qabne garuu sababa tokko tokko yommuu ni danda'ama sababa adda addaatiin hojii irra hin oolu. Oduma gangalatu waldaan dubartoota addunyaa Oromoo adda dinqeen waan kana nan dhugoomsa jettee sagantaa ishee keessa galfattee egaa akkuma duratti kiliippii sana arguu yaalame waggaa 6-7 ta'ee jira jechaadha sunni dandeessa galteeffame garuu sunis oduma gangalatu oduma turu Ogastiin darbe kana keessa kunee laakiin tuusaa turtiifee waan kana dubbaa fudhatan akka addee seenaa jettisa. Ani jalaa hin laal utuun cufee ani ijoollee keenyatti barsiisee garuu sunillee immoo gahaa miti. Kanaaf ijoollee kana akka foormaal iskoolee yoo walitti fidee barsiifne irra barumsa kanaaf gatii kennanii fudhatu. Kanaaf barumsa ijoollee kana asii jalqabuun kun jennee namoonni wal keessa hin haasa'aa turre adda dinqee carraa sanas argattee waan kana dhugoomsuu qabne jettee nu kaafte jechuudha. Osoo achirraa ka'ameeti waan kanatti seennee gaafa dura wal geenyu wanta kana barbaachisummaa isaa irratti hagam walii galle jennee barbaachisummaa isaa dhibbatti dabalata 100+ akka barbaachisaa ta'e irratti walii galle jechuudha. Maaliif barbaachisaadha jennee walii galle nuti baqataadha. Biyya keenya biyya Oromiyaa keessaa dhufne biyya alagaa keessa jiru naannoo itti gadi ba'anii keessa oolan biyya alagaati. Wanni isaan argan hunduu waan alagaati. Kanaaf ijoolleen keenya yeroo har'a nuti dhibnee barsiifne malee ijoolleen dhalataan ammaa kun dhalataan itti aanu hagam oromummaa isaanii fudhatanii jiru. Maqaa fi dhiigni qofti Oromoo ta'uu Oromummaa hin mirkaneessu. Kanaaf ijoollee keenya Oromummaa isaanii akka itti fufu barumsi afaan Oromoo kun baay'isee hatattamaan kennamuu qaba jennee jaallatanii kun adda dinqeen akkuma sila jettee wal bira nu keessee erga wal geenye garuu guyyaa sakkal irraa addaan hin kutin waan kana dhugoomsuudhaaf torbeedhaan wal geenye yoo xiqqaate sa'aatii 4 irratti mari'an akkasitti waan kana hojjenne jechuudha. Kanaaf barnoota kana dhugoomsuudhaaf namni murtaa'e qofti hojjechuun fiixa hin baasu. Namoota murtaa'e koreen murtaa'e hojjechuun fiixa hin baasu. Maaliif sagantaan kun karoora kun waan guddaa bal'aa hirmaannaa hawaasa naannoo kanaa barbaadaa jechuudha. Kanaaf waan akkanaatu jira hirmaannaan keessan maali? Maal nuu gootu? Mana goone isin maal gootu? Waan hedduutu nu barbaachisa. Waan hedduu sana keessa gariin isaanii maqaa dha'uudhaafi maaliif wanni kun meeshaa aadaa nu barbaachisa. Meeshaan aadaa kun hedduudha.
fakkii adda addaa nu barbaachisaa meeshaa sana reesoorsii ittiin guutuu hin qabnu mana keenya garuu kan qabnu yoo jiraanne akka nuuf fiddan kuusaa asitti mana bakka kuusaa tolchineerra kuusaa san keessa akka nu keessan kan biraan naaf barruulee adda addaa kanaaf kan sirriitti tolu ijoollee akkamitti waan kana barsiisan fayyanaan dubbateera ijoollee biyya kanatti barumsa ijoollee biyya kana aadaa keenyas aadaa biyya kanaas kan beektu isaantu guutaa fa'aa wajjiniin oolee isaan barsiisuu danda'a. Ijoollee akkasii kanatti akka nu gumaachisan akka yoo itti barbaanne hayyama kenneetii warri akka as dhufanii waan kana irraa qooda fudhatan. Gama biraa wanni irratti irraa bara fedhii warri qaban dargaggoon tapha warri hojjechuu danda'an diraamaa adda addaa warri hojjechuu danda'an ijoolleen kun qaamni gurtaa'e qofa yeroo hunda bira oolee nufuu danda'u. Kanaaf ijoollee kanaaf namni of kennee waan ijoolleen kun irraa barachuu danda'an hojjetee dhiyeessuuf isin keessaa barbaanna. Qaamni murtaa'e kun qofti waan kana ni dhugoomsu hawaasa inni kun hawaasummaati dhimma oromummaati. Kanaaf waliin haa mari'annu waliin murtii tokkorra haa geenyu murtii sanarra dhaabbannee hojii irratti haa bobbaanu. Kana isin hin jenna jechuudha. Yeroo keessan isin jalaa fudhadhu haa mari'annu. Amma isintu gaafii nu gaafadha gaafii nu gaafattan deebii isin kennina achirratti walii galtee irra geenyaa jechuudha. Hedduu galatoomaa. I
Thank you.